Kun qophii keenya egeree biyyaatti daawwattoota keenya jaallatamoo bakka jirtan maratti nageenya keenya isin qaqqabu torbanitti yeroo tokko kan isin biraan geenyu qophii keenya qabannee walitti deebineerra. Qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo dhimma teekinooloojii irratti xiyyeeffannaa ogeessa teekinooloojii jabaa tokkotu asnaa wajjin jira Abdiisaa Baancaati. Yeroo baay'ee waa'ee Google AfaanOromoo wajjin wal qabatee dhimmoota teekinooloojii irratti namooti baay'een karaa miidiyaa hawaasaaf akkasumas immoo karaa reediyoo karaa televiizyinii argaa ooltu isa wajjin turtii gabaabaa taasifna haga xumuraatti wajjin akka turtan kabajaan isin afeerra Abdii bagana gaannufte bagana gaannagdan ayyee galatoomii asitti argamuu keetiif baay'ee si galateeffanna affeerra keessaniif ulfaadhaa galatooma jenna gara dhimma gareen Abdiisaa fa'aa irratti xiyyeeffachaa jiran dhimma Google AfaanOromoo irratti yeroo gabaabaa dubbanna. Tolega, amma kana keessa yoo baane kun bal'aadha. Hojiin keenya fi fookasiin keenya guddaan nuti waan uummataati. Dhimma Google AfaanOromooti. Dhimmi Google AfaanOromoo afaan Google AfaanOromoo hin taane AfaanOromoo sadarkaa addunyaa irratti hojii jajjabaatu hojjetamaadha. Hojii jajjabaa hojjetamaa jiru keessaa Googleen tokko afaan keenya sadarkaa addunyaatitti dhaabbilee garaagaraatiif afaan hojii ta'ee dhaabbilee garaagaraa keessatti afaan bittaa, afaan gurgurtaa, afaan saayinsii, afaan teekinooloojii, afaan qo'annoo, afaan qorannoo afaan Ingiliffaatiin walqixa tajaajila kamuu akka kennuu danda'u Chaayinaa dhaqeeti afaan biraa odoo nan barbaachifne afaan Oromootiin haasa'e afaan Chaayinaa warri afaan Oromoon dhageenye afaan Chaayinaatiin geeddaramee fi waan barbaanne walirraa bitannee gurgurachuu sadarkaa dandeenyutti ol ceesisuuf hojii jajjabaatti jirra. Hojii gama sanii hojjetameen deeggarsaa fi tumsa hawaasaatiin hedduu deemneerra. Hayyoota yuunivarsiitii 19 irraa walitti qabneerra. Biiroon barnoota Oromiyaa jooyin nu godhee kolleejiin 13 Oromiyaa guutuu irra jiran hojii kana kaaffee afaan Oromoo dijitaalessuu bananii intarneetni qophaa'ee daataa akka itti galchamu godhamaa jira. Which is great achievement guddaadha. Amma immoo dhiyoo kanallee waan jabduu qabannee dhufuun keenya oolu jechuudha. Ayyee dhugaa dubbachuu fi afaan Oromoo fuutanii sadarkaa sanarraan ga'uun waan salphaa miti. Xiqqaatu namni irraa fayyadamaadha kan inni jiru waan tokko immoo gammaa dhimma hin guddatu garuu dogoggoroota xiqqaan namoonni yeroo baay'ee kan isaan komii kaasan jechuudha. Google AfaanOromoo irratti jechooti achirra galan baay'een isaanii hiika sirrii fidan. Amma waan ati saree jettee hiikuu barbaaddu tokko yookaan hantuu ta'ee yookaas immoo waan biraa ta'ee yeroo inni hiikuu fa'aa mul'ata. Hiika faallaa ta'e yookaan hiika faallaa ta'e baasa kennuun jiraata. Fiidbaakiin akkasii deddeebi'ees dhufaa jira. Kuni maalirraa dhufa seeta? Wantoota gurguddoo garaagaraatti nu harka ture. Rakkoo gurguddoo keessa turre. Yeroo darbe saasa'a turre. Tokko jalqaba yeroo jalqabnu hanga Google launch godhutti namni baay'een nu amaneen turre waan tureef ijoollee ogeeyyii afaanii hin taanee fi ijoollee sooshaal miidiyaa irraa aktiif taane walitti qabnee daataa waanuma nutti fakkaatu itti galchaa turre. Kana jechuun ogummaa afaaniitii fi seera caaseffama afaanii ogummaadhaan hin deeggaramin jechuudha. Daataa xiqqootti galchine launch ta'ee achi boodadha. Hayyoota afaanii yuunivarsiitii irraa, kolleejii irraa bakka jiran walitti qabnee daataa galchuu eegalla. Daataa galchuu eegalle malee hin xumurre. Daataan galchaa jirru kun namoo fakkeenyaaf hanga ammaa jecha saree jedhu galchinee hiiknee jiraachuu dhabuu dandeenya nuti. Hiiknee jirru yoo ta'e jecha afaan ati itti galchitee san akkuma jirutti dispileesii gochuu danda'a yookiin immoo koontekstuwaalii hima nuti galchine san himni kun sareen kun waa akkanaa ta'uu danda'a jedhee waanuma fakkaate dispileesii gochuu danda'a siistemni artificial intelligence qaba waan ta'eef artificial intelligence'n amma jechoota nuti itti galchinu kana amma sammuu keenya keessatti uumamaan nuti maal qabna afaan keenya sammuu keenya keessaa qabna yoo wajjin haasofnu jechoota nuuf ta'uu fi akka hiikaa nu qabaatu danda'utti dubbannaa jechuudha. Artificial intelligence illee jechoota achi wal qabate akka hiikaa qabaatutti siif baasa. Akka sammuu isaa keessa jirutti jechuudha. Jecha hin jirre akkuma jirretti baasuu danda'a jechuudha. So kana furmaanni isaa piroojeektii guddaa. Piroojeektii namni muraasni namni gareen muraasni hojjechuu danda'u odoo hin taane piroojeektii instituutiiniin guddichi caasaa qindaa'e qabu baajata qindaa'e qabu galchuu danda'u. Afaan Amaaraa bara 2015 yeroo galchan isaan indoom jecha walitti qabanii fidanii Google fidanii naannoo miliyoona 100 wayiitti itti baheeti miliyoona 180 fandiin qophaa'eeti akka afaan biyyaati jedhame. Nuti within zero cost in eegalleeti hamma hayyoota horan. Jecha meeqa qabdu? Amma akka Itoophiyaatittu amma afaanota Itoophiyaa afaan 5tu jira. Afaan 5 numatu itti gaafatamummaa fudhatee sochoosuu jira Google wajjin.
afaan Oromoo tokkoffaa qabateera naannoo 500,000 geenyeerra minimum afaan tokko kontentii gaarii irra jira jechuuf miliyoona tokko guutuu qabna. Akka Ingiliffaa wal madaalchisaa deemaa irra miti guutame guutuma gale jechuun naannoo miliyoona 5ti. Nuti minimum miliyoona tokko irra gahuuf deemna. Miliyoona tokko irra gaafa gahu jechi itti galee fi jechiin approve ta'e garaagarummaa qaba. Nuti amma naannoo miliyoona 1.8 galchineerra ka approve ta'e walitti namni laali akka adeemsa deemtuun himatu jira, jecha jira, keeyyata hima dachaatu jira, dachaa xaxama jira, maaltu jira miti. Gaafa dachaa xaxama irra gahu warri ekspertiin taane akka afaanii ekspertii afaanii taane akka kiyyaa kun hin dhaabbata hiikuu hin danda'u. So approve gochuu filanna jechuudha. Kanaaf hayyoota afaanii yuunivarsiitota garaagaraa irraa walitti qabuun dirqama ta'e adeemsa saniin daataa hanqatu jira. Daataa hanqatu kana galchuutti deemneerra amma leevelii dookumentii peejii 500 illee taanaan amma itti akkuma upload gooneeti translate nu gochuu irra gaheera. Download gooneetu xiqqoo edit goonayyuu for sure percentiin 80 qajeeleera itti hojjechaa irra waan ta'eef. Inni dabalataa immoo achievementiin guddaan amma harkaa qabnu audio translation YouTube irratti test gochaa jiru jira. YouTubein yoo tutorial Ingiliffaa fudhatte captionii garaa jalatti afaan Oromootiin display naa godhutti almost ofii taa'een test gochuu jira percentii 75 hanga 80 perfect ta'eera. Ijoolleen tutorialii baratan YouTube irra Ingiliffaan dhageeffataa jalaan barreeffama afaan Oromootiin deeffatanii barachuu eegalan hedduu gammachuu qabu. So sadarkaa image translation, image recognition jedhaati Ingiliffaa ol qixxaa'uuf gaara ba'u jira waan ta'eef for sure it will be yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa perfect ta'e irratti ol baafna jedheen shakka. Ayyee waaltiin irratti akkamitti hojjechaa jirtu maaliif amma jechoota tokko kan naannoo tokko yookaas immoo godina tokko yookaan godina lama keessatti dubbatamu duwwaa kan fudhataman fa'aa jiru. Fakkeenyaan sii kaasa amma wixataa baay'ee beekameera hawaasa Oromoo keessatti jechuudha. Amma wixataa siniina fa'a jedhameetii kan jira. Amma siniinni naannoo Arsii naannoo Harargee keessatti baay'ee beekamaadha. Maajoritiin garuu wixata jedhee waama. Warri kaan dafinoo jedhanii waamu. Akka fakkeenyaatti asii kaasee kana. Waaltiin isaa irratti amma hayyoota dabalattaniittu hagam hojjechaa jirtu. Waaltiin irratti ajandaa goonetti yeroo fudhanneet karoorsaa turre. Hayyoota yuunivarsiitii walitti qabne kana hayyoonni kun garee hayyoota kaarikulamii qubee afaan Oromoo hojjetaniiti. Achi asillee hayyoota uumamaniif dabalannee dhufne tooftaa isaan fayyadamani kan Oromiyaa hunda hirmaachise ture. Amma hoo nuti maal gochuu qabna jennee yuunivarsiitota keessaa hayyoota fudhanne kana namoota kutaa naannoo garaagaraa bakka bu'uu danda'an hayyoota baharraa, dhiharraa, kaaba, kibba Oromiyaa hundumarraa akkaataa walitti dhufan goone. Lammaffaa immoo wanti kunis ammallee qaawwa kana cufuu hin danda'u jennee biiroo barnootaa wajjin marii gooneeti kolleejiin barsiisota daataa harkaa qabus kolleejii barsiisotaati daataa afaan Oromoo kolleejiin immoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiru kutaalee Oromiyaa ripireezenti godhaniiti daataa akka fiid godhan goone jechuudha. Inni dabalataa jechoonni dogoggoraa jechoonni hin waal ta'in jechoonni fudhatama hin qabne jechoonni afaan Amaaraatiin namoonni tokko yaadaniiti galchan kan Google irraa ammallee dispilee ta'u jiru. Kanneen immoo daataa hanga barbaannu erga galfanne booda ka haqamu, ka badu, ka jijjiiramu, ka ripilees ta'u hedduutu jiraata jechuudha. Ayyee galatoomii asumaan godhamna. Deeqaa tokko sii kenna erga yoo qabatte. Ayyee ulfaadhaa dargaggoota keenyaan immoo isaaniif dhaamsa qaba yeroo baay'ee yeroo teekinooloojiiti. Teekinooloojii wajjin tarkaanfachuun barbaannee odoo hin taane dirqama. We cannot ignore technology. Nafaan diduu hin dandeenyu dhiisuu hin dandeenyu. Ogeessa biizinesii ta'e, ogeessa saayinsii ta'e, ogeessa kamuu ta'e teekinooloojii irraa hubannoo qabaachuu qabna. Yoo xiqqaate sooshaal miidiyaa keenya maniij godhachuu danda'utu nurraa eegama. Akkamiin sooshaal miidiyaa sirnaa itti fayyadamna akkamiin effektiivili sa'aatii hojii kan kootitti odoon buune akkamiin itti fayyadama paaswordii kiyya akkamiin maneej godhadha akkamitti immoo itti fayyadama beekuun nurraa eegama. Dargaggoonni caalatti immoo teekinooloojii irratti fookas yoo godhan carraalee baay'ee jira hojiitu jira kun wantoota amma haasofnu kana wal qabateeti carraawwan garaagaraa jira waan ta'eef akka addunyaatti illee yeroo ammaa carraa hojii bal'aa uumuudhaan bakka guddaa qabaataa teekinooloojii irratti xiyyeeffannuun dhaamsa kooti ulfaadhaa galatooma. Ayyee egaa yeroo nu geenye tokkoomti tokkoon saayyuu sagantaa bal'aadha yeroo biraa walitti deebina jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee galatoomii.
Daawwattoota keenya jaallatamoo turtiin dhimma teekinooloojii akkasumas immoo daldala kareesii irratti xiyyeeffachuudhaan akkasumas waa'ee Google Afaan Oromoo irratti ogeessa teekinooloojii Abdiisaa Baancaa wajjin taasifne xumurree jirra. Nu waliin waan turtanii fi ulfaadhaa isiniin jenna.